Saadiin kun barataa cimaadha. Baay'ee barataa cimaadha. Akkasuma yoo aare nama badaadha. Laakiin yoo nama tokko hin gargaara jedhe ammoo haga gargaarutti hin dhiisu. Nama gargaaruu jaalata. Onneen isaa baay'ee bal'oodha. Tole, Saadiin kun barumsa isaa xumuree eebbifamee san booda biyya wahiititti hojii argate. Biyyi inni itti argate sun yookaan biyyi mootummaan isa itti maddabisan akka baadiyyaa wahiiti fagoodha. San booda akkana jedhe yaa rabbii kiyya boodametti nama dabanii asin nama dabanii jedha. Almeem gara hojii kiyyaa deema. Inshaallah hojjedhee cimee fooyya'uun kiyya hin oolu yaani darajaa dabalee gara katamaatitti galuun kiyya hin oolu jedhee abdii guutuudhaan gara hojii isaa seene. San booda baadiyyaa tana hin dhufe. Kaampaaniin inni itti qaxarame sun ammoo mana qabaniifii jiran. San booda dhufee makiinaa isaatiin mana isaa seenee wanta seenumanni baxabbaxamee jiran haalee kuni sirreessa barbaada. Kuni jaartii itti fuudhu barbaachisa mana gala. Eenyu sirreessa kana mara ofiin jedhe. Laakiin ammaaf namoonni jiru anuma sirreessa ofiin jedhe. San booda baay'ee beelahee jira. Gara alaa bahuu qaba jedhee balbala meeshaa shaanxaa waanii fidee daddarbee dafee qollofee gara alaa bahe. Eessa deemee suuqii deemee waa bitachuudhaaf beelahee jira siniin jedhee jira. San booda suuqii deemee suuqii tana keessa deemu jalqabe baay'ee dadhabbii wayiitti jira ofiin beeku yaani of jedhee deema. Suuqii tana keessa osoo deemu meeshaa ijoollee bakkitee ijoolleen xixiqqoo itti taphattu hibira ga'ee ilaalee das jedheen tokko fuudhee meeqa kun jedheen birrii 2 jedhe. San booda akka nama hirribaa ka'e sila meeshaa ijoolleetiin taphachuu jedha jedhee lafa kaa'e. San booda yaa rabbi kee waan bitachuu dhufu bitadha jedhee deemee waan bitachuu dhufeef kubzii fi waan nyaataa waan barbaachisu bitatee san booda kaashaarii bira deemee kafaluudhaaf. Yeroo kafaluudhaaf bira deemu intala xiqqoo wahiitu isa dura jira. Akkana jetteen namtichaan lasqaa naa kenne. Lasqaa asirratti yookaan duudarratti lattafa wahiitu jira qorraaf jechuu biyya arabaa jiran kun. Innaan fiksii tokko naa kennii jetteen san booda namtichi itti kennee birrii mucattiin itti kennite. Maqaan mucattii tanaa Fooziyaadha. Fooziyaa jedhamti. Maqaa isiitiin orjinaal. Maqaan isii Fooziyaadha haa jennuun. Tole Fooziyaan tun kafaltee yeroo bahuuf taatu abbaan suuqii gurguru kun ammoo maqaan isaa Abu Muhammad jedhama. Isallee maqaa isaa qabadha. San booda akkana jedheen Fooziyaa akkauntii akkamii jedheen wallaahi ummaan jetteen. San booda namtichi maa hin dhukkuba jedheen. San booda mucattiin xiqqoon waggaa 7 fi 9 tun lafa laaltee jettee hafuura baafattee wallaahi yoo dhugaa sitti Abu Muhammad akka kaleerraa hin dhukkuba akka malee dhukkuba takka akkanatti dhukkubeenii hin beeku anammoo waan godhuu danda'u wahiituu hin jiru laakiin baay'ee sodaadhee jira jetteen. San booda humaa miti hin fayyite abshir yaani rabbi humaa beesi kaahee atillee haadhaaf abbaan kee waan si jalaa du'aniif yaani rabbi bakkum humaa fassi kaahee jabeessii kunuunsi yoo rakkoo wahii jiraate kootu natti himii jedhee isheette fiigaa tarte. Yeroo kana Saad dhufee meeshaa isaa achirra kaa'e namtichi qarshiishan jedheen qarshiishan kafalee meeshaa isaa fudhatee gara alaa ba'e. Yeroo gara alaa bahu intala xiqqoo amma baate tana dhaabatee laaleen eenyu dhaala Saadtu dhaabatee laaleen gara isiin deemtee bilookii wahii keessa gorte. San booda kiisiidha manaatsirii baafatee godhatee gara mana ofii gale. Gara mana ofii bismillah gara mana ofiititti gale. Mana ofii galee algarra ciisee waan fidachirra kaa'ee baay'ee dadhabee jira jedhee san booda ofii isaa wajjin haasa'uu jalqabe. Barumsa waggaa kana hundaa baradhee sadarkaa akkana jiru fidee baadiyyaa tana keessa maddawaa ay carraa nama hin qabne wasxaa yookaan nama yeroo ammaa hojii si argachuu hojii bareeda argachuudhaaf nama soorras ay nama hin qabne ofiin jedhe. San booda laakiin namni cimee barumsayyuu osoo namni nan gargaarin yaani firootan kiyya ala namni tokko osoo nan gargaarin barumsa kiyya yoo cimee sadarkaa kanaan argagee kanallee cimee dalagee inshaallah sadarkaan kiyya ol guddata jedhe. San booda ammallee xiqqoo taa'e ebaluyyuu barumsa wayita barannu saniyyuu barumsa homaa hin danda'u laakiin carraa isaa laala nama qabaachuun kana fayyada. Ay abbaa kiyya rabbi warra jannataa si haa godhu jedhe. Abbaa hin qabu haadha hin qabu yaani yatiima. Osoo abbaa kiyya qabaadhee osoo abbaan kiyya jiraate silaa har'a natti gammadee bakka gaarii hojiillee na qabsiisuun isaan oolu nama baay'ee beeka. Ani nama hin beeku abbeerotaa fi warroota eessummoota kiyya malee jedhe. San booda ofirraa nyaate isaa ka'ee nyaatee san booda dafee rafuu qaba. Mana kanallee boroo hojii dhufee sirreessa amma dadhabbiin jira
jedhee ofirraa nyaata nyaatee gara hirribaa seene. Hirrafe kun guyyaa itti aanu ka'ee hojii isaa deemee hojjetee gara mana deebi'e. San booda suuqiidhaa waa bitaa waan manatti waa gurguradhu jedhee suuqii deeme. Yeroo deemu waan barbaadu fidee achirra kaahee birrii kafaluudhaaf yeroo ta'u mucattiin kalee Fooziyaan sun fiigaa dhuftee Muhammad abbaa Muhammad maal taate bilbiluu barbaade jetteen. San booda namtichi fidi lakkoofsa jedhanii lakkoofsa irraa fuudhe duwwaa 9 tuttuqee bilbilee fi itti kenne. San booda mucattiin eenyu waliin haasofti? Mucaa biraa Ahmad jedhamu wajjin haasofti. Ahmadiin kun ammoo mucaa akkoo isiiti. San booda akkana jetteen Fooziyyaa jedhaan akkoo baay'ee dhukkubaa daftee dhufuu qabdaa isilleen si arguu barbaaddii itti dawwalinaan jetteen Ahmadii kana himte. Ahmad ammoo maal akka ajisi jedheen hin beeknu laakiin ammallee akkana jettee qoyyootiin gargaariin eenyu gargaara ani hin beekta daa'ima haakimii fiduunii hin danda'u yaani namni isii fiduun jiru jettee aariidhaan haasofte. San booda bakka hin dhufu akka nama jedheeni tole dafii koottuu har'uma koottuu jetteen. San booda ammallee xiqqoo jettee guyyaa lama booda marattee ati ana maaltu nagee ati qoomaa mataana dhukkubsita yoo ko dhufi har'a galgala dhufuu qabda jetteen. San booda ammallee ni deebi'ee guyyaa lama booda inshallah fagoo jira maali jedhe. San booda guyyaa lama se'ina dafii koottuu akkoo baay'ee dhukkubaa jetteen. San booda bilbila cuftee Abu Muhammad itti kennite bilbila itti kennite. San booda qarshii kafaltee fiigaa tarte. Yeroo kana sa'aat meeshaa isaa dafee kafalee guure mucattii tana duuka ba'e. Duukuma deemee mana isiin seentu laale. San booda mana galee meeshaa isaa mana kaa'atee san booda dhaqee Fooziyaan galtee jirti akkoo bira. Fooziyaan teettee akkoo wajjin osoo haasaa jirtu jidduu kanatti Fooziyaan teettee akkoo wajjin haasofti. Maal sin jedhe Ahmad hin dhufaa guyyaa lama booda. Ahmad waan qabu maraa sitti fixee waa meeqa sii godhee waa meeqa sii ta'e akkana jaalattuun beekaa laakiin hojiin kun illaa dargaggoo amma barnoo jettee eenyutti haasofti? Haati Ahmad tun Fooziyyaatti haasofti. Fooziyaan daa'ima yaani umriin isii waggaa 8 laakiin haasa'uu barbaaddeeti. Bar jetteen Ahmadiin kun wayita daa'ima baay'ee yaani nama obsa qabu nama ragaa jedhe wahiiti. Baay'ee yaani abbaa marillee waan guddate baay'ee na jaalata laakiin gaafa guddate maal akka ta'e hin beeku hujii birrii hujii jedha. Inshallah rabbi waan inni yaade galmaan haa ga'uu fi yaada muraada isaa rabbi haa guutuu fi jettee mucattii xiqqoo tana haasofti. Mucattiin Fooziyaan akkana jetteen inshallah guyyaa lama booda dhufa. Akkoo akkana hin jedhin dhiifama. Tole san booda Fooziyaan akkana jette. Akkoo akkana hin jedhina ani isin wayita akkana haasoftan kan ani hin sodaadhaa maaliif waan akkana haasoftanii rabbi umrii isin haa kaa'u yoo isin waa taatanii inni waliin jiraadhaa jettee Fooziyaan xiqqoon tun akkoo isiititti haasofte. Akkoon akkana jettiin haga ati guddattee barumsa kee xumurtee heerumtee ijoollee tee argutte ani hin du'u jettiin. Haadha Ahmadtu jedhaan. San booda osuma jarri akkanatti haasaa kolfan balballi mana isaanii dhadhahame. San booda Fooziyaan dhayxee fiidee balbala banti. Yeroo bantu namticha suuqitti argite. Maal barbaadda jetteen. San booda akkoo ta'ee dubbisuu barbaada jedheen. San booda tayyib jetteeni balbala cuftee dhayxee akkoodhaan namticha wahiitu si barbaada namticha kana ammoo suuqitti Abu Muhammadin biratti guyyaa lama har'a waliin kalillee waan argina fakkaate jetteen. San booda akkoon Ahmad tun akkoon Fooziyaa tun kaatee deemte. Bira deemtee akkana jetteen maal barbaadda akkam ilma kiyya nagaa maal barbaadda maal si haa qarqaaru jetteen. San booda saada akkana jedheen lafa laala nagaa akkam akkoo ani ollaa keessan haaraa yaani guyyaa lama erga as naannoo keessan galee naariif waytariin bilbilaan riim jedha. Wayita Fooziyaan bilbilaan haasoytu dhagahee haakimii si fiduu dhufee jedheen. Abboo si rakkisuu hin barbaannu ilmi kiyyaa guyyaa lama booda hin dhufaa na rakkoon hin jiru galatoomii jetteen. Laa wallaahi akka ilma keetitti na laaliitii akka haakima si fiduu na hayyamii jedheen.
akka haakima si fidunaa hayyamii anillee ilma keetii akka ilma keetiitti na laali ana immoo haadhan qabu abbaallee hin qabu yaani si gargaaruu barbaade nan ditinii jedhee kadhateen mucaa akkamiiti jettee san booda abaayaa naa fidi jetteen fooziyaan fidee abaayaatti kennite yeroo kana saat dura bu'ee balbala makiinaa duubaan banee dhaabata haga isiin buutu manguddittiin jechuun manguddittiin hin buutee hin seentee san booda duubaan fooziyaan buutee seente jechuun makiinaa san booda makiinaa cufanii imala isaanii jalqaban yeroo deeman in gaafattiin ati ka'eennuuti akkana abbaa fi haati ta'e wallaa osoo yaani na jalaa du'anii jiranii naamin jedhe yaani itti haasee seenaa ofii itti haasee akkoon fooziyaatuun baay'ee garaa nyaatee mucaan kun san booda haakimii deemanii waan barbaachisu hundaa kafalee saad waan barbaachisu hundaa kafalee san booda fuudhee manatti deebiseen manatti erga deebise booda balbala jalaa banee ammallee gadafii makiinaa isaarraa ba'ee balbala jalaa banee fooziyaan akkoo ofii qabattee gara manaa ol seensifte san booda akkoon balbala gibbii yaani balbala oddoo itti seentu du'aa'ii ajaa'ibaa wahii gooteef san booda saad aamiin yeroo barbaaddanitti nagaafadha rakkoon hin jiru ollaa keessan galaa jedheen san booda akkoo fi fooziyaa wal fudhatanii daraja ol bahan yeroo kana fooziyaan akkana jette foozii akkoo beeytaa jedheen osoo ahmad akka isaa ta'e maal qabaa jetteen san booda haati ahmad akkana jetteen akkoon ishii lakki ahmad illee kama akka isaati isayyuu caaluun oolu in argineenati yaani waliin baay'ee yeroo baay'ee jiraattee waan argineef bataam itti nama garaan isaa qulqulluudha garaa laafuudha bas laakiin erga hojii kana jalqee maal akka ta'e hin beeku xiqqoo jijjiiramee jira ilma kiyyaa anatu beekaa akkanan jedhinii jette san booda mana isaanii seenan saad mana isaa galee balbala manaa banatee algarratti of darbe takkaa jiruu kiyya keessatti akkana gammadee hin beeku jedhee mana keessatti adaa nama qarqaaruun hagana namatti tola adaa nama qarqaaruun hagana maradas nama jedha yaa rabbii kiyyaa jedhee imimmaan fuula isaarra yaa'e san booda imimmaan fuula isaarra erga yaa'e booda xiqqoo waa yaadate san booda abbeeraa kiyyaa yaadee jedha abbeeruun isaa eessummaan isaa bakka biraa jira hay abbeeraa kiyyaa abbeeraa yuusuf maqaa dhahuu jalqabe abbeeraa muhammad abbeeraa adam yaadu hunda isaanii maqaa isaaniitiin yaadu waamuu jalqabe ciisaa jechuu san booda eessummaan isaa obboleewwan haadha isaa hunda yaade osoo kaluu jiraattan na bira maal qabaa beeytanii ammoo taarika dalage warreef godhisan yaani akka nama isaan dura jiranitti wayitiitti isaanii bara taarika wahii dalage akka itti gammade ammoo sinitti himuu hin danda'u jala immaan ija isaarra yaade san booda immaan ofirraa haqee garuu abbeeraa yuusuf mucattii isaa giddiidhaan natti fuudheedha hin fuudhu ol ka'ee taa'e ani mucattii san hin fuudhu mucattii maraattuu booda fuudhee azaana gooti warri nu dadhabee jira warratti warri waa jedhanii hin lolte ana maal nu gooti jedhee abboon dadhabee jira waan nyaataa haa nyaatu kana mulu adda ofiin haasa'a san booda ka'ee nyaata ofii fudhatee nyaatee gara irriba isaa seene gamaachi aanitti ammoo تيساني اسمه جرتي جمع كانت تم أحمد ilma akkoo tanaa jechuun ilma akkoo foozee jechuun ahmadiin kun ammoo bakka jiru sanitti biyookaa biyya jiru sanitti hiriyaa wayii qaba hiriyaan isaa kun ammoo aadam haa jennu aadam itti seenee akkana jedheen haadhatii akka dhukkubda gahee jira hin deemtu jedheen san booda ahmad akkana jedheen wallahi amma tana ka'ee deemuu barbaada laakiin beeytaa jedheen witamara yeroo haadhatii bira deemu maa hin fuune jettee na gaafatti yeroo isin maa hin fuune naan jettee na gaafattu kana ammoo ani baay'ee cinqama beeytaa jedheen maaliif cinqamtaa jedheen aadam san booda akka nama hin beekne maa godhatta jedheen san booda aadam ahaa saniifi deemtee gaafa mirmaraa waliin deemne saniif waan saniifi beeytaa jedheen yeroo kana aadam ilmoo kanamaaf kennu rabbi kanama dhooggatullee rabbi dubbiin akkana ahmadii fi aadam asin dura haakimii wahii deeman haakimii yaani fuudhuu barbaadan haakima deemanii
يعني نموت برتني حاكم ديمني يعلمن يرو يعني قام يساني هندا يعلمن سبودا يعلمن بودا وانتوتا يعلمن كنن كيس يعني وانتوتا دفيف احمد دلجو هندندو يعني علمو اركچو هندندو وانجد وهي دكتور اتيمات كنا يعني وانا كنا كبدا تقولكوا كنا كبدا وان كنا مو اكاد علما ارغنسي ودا جدين احمد هرفته يروح هذا إسابر ديمي هات أمهم فوتو مشرع بريد وهي انتل بريد وهي لالي ست فونا وتجلو وإن يكون أحمد هنشنكا مالي في أن ألجوهن دندو يعني حتى اللوف ولو ألجوهن دندو جل كناف أحمد كسر آدم أما ستي مال جاري وسنف كتاتو تاتي أمو دكتور روان فدي جتشوهن دندا لكن والله كإلمونا ما أفكرن اللي ربي كنما الأوقة اللي ربي جلان آدم ايسون لغاكيتي لكن انت ما تسقيه جدان احمد سنبودا سال ادم مالتو نغيري المهم حالتي بلا ديمتي حالتي دبسي جدان سنبودا ان شاء الله قويا لما بودا جدان قويا لما بودا ديمهم بيدام تجار كاكم كنا دفي طموري يرو ديمي مو دفي هندي بقوم كنافو اتبككيا بكوجيكيا سني لينا شفنتا كنافو وجي هركاك ابو كنا طموري ديم ان شاء الله قويا لما بودا سنبودا هذا مكة جلين يوتي ديمتي أمسي براوان هفسيتا أكاتنا ولين ديمتو لا جلين أحمد طلع كتان تكفى أسرت طمورنا إن شاء الله كتات أنتم نموت هدون سينا أجايبة كالأفوتو جالا إن شاء الله فيديو براتن حقا ولد ديبنوتي لايك شير سبسكرايب قوتشون لقتنا السلام عليكم